السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جل جرتو كواجن توتا في جالة توتا أبولي وانكو بيدنا تردمتان وكم جرتو نجاكي سني بعنا جاتا تاني إجاه أبولي وانكو أكما بيكمو إيرو ديلا ياف كلا لكوباتو دي دونك سني بيتو كم لكوتي سي أكما بيكمو لكوبا سكارا كسمس كالي yeroo dhiyoo keessa immoo waggaa lama asitti tiruu koo na dhukkubaa ture yaala fudhataan ture akka carraa ta'e amma immoo ji'a lamaan dura tiruu keerratti waa biqilee jira jechuudhaan doktoroonni raajiidhaan mirkaneeffatanii kan yaalaaf biyya biraa deemu ji'a lamaan duraatti himamee dhugaa dubbachuudhaaf anis dubbadhee du'aayee naa kadhaa jedheen ture akka carraa ta'e ammanis du'aayee naa kadhaa ture. Kumiko wayyaa hin dandeenye gaa rabbuma irraa jedhee obsee adda ga'ee akka carraa ta'ee gadda soolaa biira jiru fuula koo duratti dukkaneessuu qofa osoo hin taane waan takka ofirratti argee hin beekne ofirratti argee laabii cufee ba'ee borontamuu isaa gara mana yaalaa deeme akka wanni tiruu koorratti guddatee jiru. Godini isaas dabalee dhiibbaallee qaama koorratti fidaa jiru doktoroota natti himame akkasumas qaama tokko bakka garaa garaa asirratti mallattoo adda addaa hedduu erga nafatti arguu eegalee bubbuleen jira. Haa ta'u malee wallaahi egaa waan rabbi jedhetu ta'a. Yaa rabbi nan dhukkubsiin jedhamu yaa rabbi na fayyisi jedhama. Rabbis immoo du'aa keessan isin torban kana itti jirtan argee namoonni beektan namoonni hin beekne gastii adda addaa akkasumas bakka adda addaatti viidiyoo waraabinaa argamaa jira. Du'aa keessan kana ilaalee kadhannaa keessan kana ilaalee rabbiin na fayyisi jedhee abdii qaba. Egaa an hedduu dubbachuu hin danda'u. Bakkuma jirtanitti du'aa keessan hin dagatinaa. Wanni viidiyoo kana akka waraabu immoo na taasise buleewwan kiyya. Namoota hedduutu baay'ee na gaddisiise. Namoota kanaan dura wal arrabsaa ture miidiyaa kanarratti guruppii adda addaa ijaarratanii dhufanii dhiifama waliin jennee dhiifama nu godhi naan jedhanii baay'ee natti dhaga'ames maaliifi edaanuu ilmi namaa aguma miidiyaa irraa walirratti iyyinu malee keessoodhaan inni jibbaa walii qabu hin jiru jedhu wayii natti dhaga'ame walumaa galatti waa danuu baradhe. Wannan isin gaafachuu barbaadu obboleewwan kiyya rabbii jedhaatii viidiyoo kana yondooyyuu suuraa kiyya irra kaa'attanii deemtu viidiyoo kana akkasiin laayik naa gootan duuti naa gootanii namoota hin dhageenye biraan naa geessan amaana rabbii maqaa rabbiitiin isin gaafadha. Viidiyoo kana wantan duuti naa gochuu keessan barbaadeef namoonni akka carraa ta'e dalagaan dalagutti isin mufachiise haasaan haasa'utti ilma namaatiin nan dogoggoraa waa gaariis qabaachuu kun malaa waan badaas qabaachuu kun malaa waan isin irraa jaallatanus waan isin irraa jibbitanus qabaachuu kun mala akka carraa ta'e qalbii isin cabsee qalbiitti cabdanii jirtan na abaartanii jirtan akkasumas namoonni isin mufachiise utuu hin beekin isin mufachiise jiraattanii maqaa rabbiitiin akka dhiifama naa gootan isin gaafadha. Afootu naa jedha du'aa naa kadhaa. Dabalatas wallaahi an jireenya koo keessatti ilma namaa mufachiisee afaan hin jedhan otoo hin taane keessoo dhuma kootiisee itti mara ilma namaa mufachiisee rafiitiin qaban. Miidiyaa dhuma kana taanaan malee ilma namaa mufachiisee ofumaaf rafiitii dhaba jalqaba kan miidhamu ana booda xumuras kan miidhamu ana namni nama miidhee ofumaaf miidhama. Wallaahi naman itti sagalee ol kaafadhee itti yeyyuu keessaan deemee barreessaafi akkasiin rabbi namamee kanaaf obboleewwan keenya yoo akka carraa ta'e gara imala eegaluuf an deema yeroo dhiyoo keessatti imala imalu kana keessatti yoo akka carraa ta'e rabbi na fayyisee as na deebise rabbii kootii wanta waadaa galu isiniifillee kan ergasii caalatti arraafamaa kan ergasii caalatti abaaramaa kan ergasii caalatti qeeqamaa wallaahi namoota fayyaa hin qabne namoota sagalee hin qabne sagalee akkan ta'u rabbii kootiifis isiniifis waadaan gala yoo rabbi na fayyise jechuudha. Yoo akka carraa ta'e immoo achumaan wal dhabne akka nan dhaqanne du'aa keessaniin akka rabbiin na kadhattanu
gamanumaan amaanaa isin bira kaadha. Isinin jaalladha. Galatooma ulfaadha. Hundi keessaniyyuu Rabbiif jecha isin jaalladha. Amantaadhaan gosaan sabaan itti hin qoodin isin jaalladha. Nagaatti. Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota Fayyiseetuuf kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyaa fi jaalalli karaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha har'ammoo viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatiitti na wajjin turaadha. Viidiyoo kana sheer laayik gochuudhaan namoota hedduu biraan akka qaqqabsiiftan jaalalaa fi kabajaanan isin gaafadhaa. Egaa akkuma jalqaba viidiyoo irratti daawwachaa dhuftanitti obboleessa keenya Mubaarak Musummaa Abbaa Miskiinaa jedhamee kan beekame waggaa 10 ol sooshaal miidiyaa kanarratti haadholii rakkatanii bu'an akkasumas namoota dandeettii qabanii humna dhaban namoota shamarran biyya Arabaatitti sababa adda addaatiin miidhaman hojii tola ooltummaa hedduu Oromoo kanaaf oolee kan turedha. Eenyumtuu hin beeka. Waa'ee Mubaarak Musummaa miidiyaa kana irratti namni miidiyaa kana fayyadamu eenyumtuu hin wallaalu roota miidiyaa kanaan ala kan ta'an yoo ta'e maleedha. Egaa guyyaa har'aa akka gama fuula TikTok isaati irratti maxxansetti dhukkubni kiyyaa ana dhukkubaa ture garuu Waaqayyuma kadhachaa Rabbuma kadhachaa har'a na dhiisa boruu na dhiisa jedhee Rabbumatti of kennee Rabbi eeggachaa ture garuu amma humna kiyyaa ol natti ta'eeti kan jiru. Dheengaddaa osoo liivii irra taa'uun mallattoon argeen beekne arguudhaan liivii cufee kara hospitaalaa deemee hospitaalarraa waraqaan naa barraa'ee dhukkubichi cimaa akka deemu kan jedhudha. Egaa baay'ee kan nama gaddisiisu hundumti keessanuu amantaa qabdanii kiristaana kan taatan amantaa keessaniin musliima kan taatan amantaa keessaniin hordoftoonni amantaa kamiiyyuu kanumti ati isheen itti waaqeffattan hundumti keessan kadhannaadhaan akka cinaa dhaabbattan jaalalaa fi kabajaanan isin gaafadha. Akkasumas immoo YouTube egaa Mubaarak jechuudha yeroo baay'ee ofii osoo hin taane kan jiraatu Oromoodhaa fi saba Itoophiyaa keessa jiran biyyoota adda addaa keessa kan jiran niifi kan jiraachaa ture ofiif osoo hin ta'in Oromoodhaaf kan jiraachaa ture baay'een yeroo arraba namoota hedduu danda'ee hojii isaa tola ooltummaaf hojjechuuf karoorfate jechoota namoota arrabni namoota osoo laphee isaan cabsin hojii isaatiin nama tattaaffachaa ture nama kaayyoo ofii fuulduratti ilaalee itti imalaa turedha. Egaa guyyaa har'aa kana ummata kan qarqaaraa ture ofii isaatiifuu dhukkubsatee dhukkubni isaa humnaa olitti ta'uudhaan kan himatu nuti moojitu jechuudha. Oromoon nama hanga kana Oromoodhaaf oole dhiisatee namatti rakkatee Oromoorraa hin oola waan ta'eef egaa Mubaarak gadi ba'ee Oromoo rakkataa qarqaarsisiisuu malee ani rakkadhe Oromoo sagalee naa ta'ana qarqaaraa hin jenne nuti mooyituu Oromoon jechuudha. Ofii hin beekne obboleessa keenya kana kadhannaa amantaa qabnu wajjin kadhannaadhaan akkasumas waan qabnuun inni jechuudha dhukkubni isaa kana karaa biyya Turkiititti kan barreeffamee fi karaa biyya Turkiitittis karaa biyya Oromoon nama tokko jechuudha biyya Turkiitti miti Ameerikaatti wal'aanattee fayyifachuu han danda'anidha. Kun hin beekama. Kanaafuu mooyituu obboleessa keenya Mubaarak Musummaa hundi keessan xiqqaadha guddaadha osoo hin jedhin kadhannaadhaan akka cinaa dhaabbattan akkasumas waan qabdaniin beekumsaan dandeettiidhaan akkasumas wantuma adda addaatiin waan qabdanii qarqaartanii Oromoon tokko taatanii akka obboleessa keenya kana dhukkuba kanarraa bilisa baastanii fayyifattan kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha. Akkasumas Waaqayyoon immoo gargaarsa isaatiin Rabbiin gargaarsa isaatiin isin gargaaree obboleessa keenya kana
obboleessa keenya abbaa miskiina Oromoo guutuu kan ta'e kana rabbiin fayyina isaaf haa deebisu, rabbi umurii dheeraa isaa jiraachisu, rabbi dhukkuba kana rabbiin yeroo qaba wanni hunduu yeroo isaa eeggate rabbi waaqayyoon yeroo tokko isaa kennee akka dhukkuba kanarraa bilisa isa taasisu abdii qabna rabbiirraa waaqayyoorraa. Kanaafuu hundi keessanuu kadhannaadhaan akkasumas mubaarrakummaa bira Oromoon hunduu akka dhaabbattan jaalalaa fi kabajaan isin gaafadhaa. Viidiyoo kiyya kana sheer gochuudhaan namoota hedduu biraan gahaadha. Iddoon dogongoratti dhiifama guddaa yaada fi qeeqa qabdan koomentii jalatti barreessuudhaan na beeksisaa isiniin jedha. Viidiyoon har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhe asumarratti xumuraa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa oola.